Maqaakum Areeroo Abduu. Areeroo? Abduu. Abduu eenyu? Abduu Saanii. Saanii eenyu? Saanii Bareentoo. Bareentoo eenyu? Haga Bareentuutti beekta jechuudha. Afaan Oromootis hin beekna. Laakiin Oromoo keenyaa fi Keshan gargaarii takkaan miti. Beekta? Dubbannu Keshanii wajjin takkaan miti. Gargar ta'uu jira. Maaltu gargar godhe laata keenyaaf keessan kan? Onjaa sanuma mana keenya biyya keenya kan jiru dubbeen keenya fi dubbeen Keshan takkaan miti. Kan dubbatu jiru gargar ta'uu jira baarguutti. Oromoon isaa takkaan ni malee sagaleen keenya gargar nini. Raayyaa dhalanne, raayyaa guddanne, raayyaa abbaan keenya Oromoodha, haadha keenya Oromoodha. Achumaan nu horan achuma jirra. Haati keenyu maqaan ishee? Shamsiyyaa. Lubbuudhaan jiru haati kee abbaan kee amma? Jiran. Afaan Oromoo kana hin danda'u isaan qulqulleessan? Hin danda'an. Isaan ma Tigree hin danda'an. Afaan nuyi malee kan dandeenyu Tigree isaan Tigree hin danda'an. Afaan Oromootiin kan dubbatan. Ijoollee meeqa qabdati? 3. Dhiira meeqa? Takka. Mana barnootaa dhaqaniiru ijoolleen kee barataniiru? Baratu jira. Kutaa meeqa? Takka 4. Takka 6.